دبي 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 شارجة جرا دبي شارجة جرا إن شاء الله وربي جد أرموتو أسيك على يجدا دبي مع السلامة باي باي أما إن شاء الله وربي جد سوكي دا نوابتا توداف دي ما جرا دعوة تافيكا بجمتو تساعدو جرتو كم جرتو نجما فياكي سني بيا جلاجرا نجاهن أكاجلو كرا نجاه كرا ملكي كرا خيري أكنو فتحو توينو قدان سنين جنة إيجا أولفينا كبجا الربين أكن نجاهن نقولجنو خدت أنا سنين جنة بيا تينا بيا جلالا بيا كبجا بيا مجريسا بيا سبونتوتا بيا كالي وصلت قني قلبي جتي ورمو يوا مكمكتو نتيلن بيخين نرو يادنو أكملي إتبوني أكملي جرانو ياتي جزء بيا رابانو بويا جزء بيا تقلموتو دس نجدا ممركانا جمدا ماتي نجا ماتي خيري ترب نجان إسنا قلتو جدا دواي نوفكودا إسنين جنة إيجا hanga asirra wayta asirra qaane hanga achi gennutti bakka jirru hundattu isin beeksifna jechuudha. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa sa'aatummaa baddee jettanii yeroo na barbaaddanis du'aa manaa godhaa akka wanni ani yaadu yaada muraanni kiyya kanaaf guutamunaaf kadhadhaan isiniin jedha. Sagaleen sirriin jirtu saboni kana sagalee qofaan qabeeti ufurraa dhiite baqa ninjibbe sagaleetii tana naafsa'u akkasan inshaallah hin beektan jedhe yaada namni karaa biyyaa wayita deemuudhaaf deemu baay'ee biizii taha. Kanaafuu viidiyoo isinii maruudhaaf baay'ee tokko haalli naaf hin mijoofneen isiniin jedha. Daawwattoota kiyya kabajamoof jaallatamoo nafaana turaan isiniin jenna. Bakka geenyallee viidiyoo waraabnee isiniif ergina jechuudha. Daawwadhaa viidiyoo jaa'u baay baay du'aa godhaa bichaas keessatti. No room, you're no room, okay? Pause. Take and house. Only take. And take. How much? Maybe you take from other countries. How much this one? Choose what name? To 15,000. What? Okay, what name? One piece 15,000. I talk. This one talk me. Oh my God. هي ملكنا قلقلا كرا قلقلاتي كرا إثيوبيا يمنودا كرا دري إبورتي طيارة دبي تديما جرو تانيف دعوتها في كم يوم تتكينا كرا كنا أكيني نمت تقولوا لا شنين جنة إيجا فيديو خنا يودرا يادا تكو في ورابي أما قروها تاو لايكي سبسكرايبي شيري قودا شنين جدا فيديو تدرا إسنف إسي تريلي
akkuma argaa turtan gara imala kiyya gara Itoophiyaa deemaa ture waan ta'eef ammas kunis kan gizee Dubaayii keessaa suuqii dhaqnee waan adda addaa homii bibbitachuudhaaf deemne galgala mootuu xumurannee taaskiidhaan gara poortii Boolee xayyaaraa Dubaayitti deemaa jirra waan ta'aniif egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa ani biyya keessa jira jechuudha. Sagaleen kiyyaa yoo xiqqaatellee yoo guddatellee folchaa isiniin jecha egaa imala khayrii imala nagaa nuuf taatu maaliif mastaawashaadha wanti tokko fudhattee gizee imala keessa sochootuun mastaawashaadha. Dubaay bye bye jenna jirra akkuma duratti isiniif ibsuudhaaf ka'etti nama hundumaa yaada muraati isaa guutee fi rabbiin nagahaan biyyatti isaa galchuu fayyaadhaan nagahaan biyyatti galuun waan guddaadha jedhaani. Isinilleen akkasumatti warreen biyya ormaa biyya garaagaraa keessatti tanii jireenya keessan fooyyeffachuudhaaf biyya keessan irraa baatan gara biyya keessanii gara biyya abbaa keessanii rabbi nagaan isin haa galchu. Biyya ormaa hanga feetee daa'imandii fakkaattus biyyuma ofiittu biyya ofiitii waanuma ofiitii akkasitti sammuu keessatti qabadhaan isiniin jedha. Yeroo keessanitti fayyadamaa. Nama yeroo isaatti fayyadamee waa hundumaa argatee gammachuu argatee badhaafamee jiraatu addunyaa kanarratti hangam akka ta'e akka jiraannu hanga jiraannu beekamu jechuudha. Haga jiru kenna kanatti waan nurraa eeggamu kamiyyuu hojjannee waan safuurraa fagaatu waan argitee waan rabbiin nama irraa dhorgurraa fagaatu argitee waan taane waan hamtu hojjetu irraa of eeggatee ilmi namaa biyya ormallee jiraatee jireenya isaa fooyyeffatee karaa maatii isaa nagaan kabajaadhaan galuu yeroo hundumaa kana yaada keessatti of haa beeksifnu isiniin jedha. Egaa isaan sa'aaduudha. Sa'aaduun keessan karaa biyya isii poortiitti deemaa jirti jechuudha. Isinilleen nagaan kottaa warri haftanii isiniin jedha. Viidiyoo kanaan dura daawwattanis kanas daawwadhaa. Ani viidiyoo wal duraaf duubatti erguudhaaf haalli naaf hin mijoofne sanii fi isiniin jedha. Guddaa tokko naaf galatooma. Amma poortii Itoophiyaa jirra jechuudha. Shaantaan bifa kanaan gadi duuddee lafatti jechaa jirti. Daawwadhaa. Biyya abbaa keenyallee daawwadhaa. Biyya keenya daalatti biyya keenya bareeddu tana nu wayyaa isiniin jedha. Yaadni gaariin biyya ofii keessatti nama qabaa.